Mata duree kiyyaarraadhaan gabaabseen waa'ee raammoo koosoo isinitti hima. Raammoon koosoo maalidha? Akkamiin nama qabata? Mallattoon isaa maali? Akkasumas akkamiin ofirraa ittisna? Yaalli isaa immoo maalidha kan jedhu akka armaan gadiitti gabaabsee isinii dhiyeessa. Chaanaalii karaa faanaa ta'an sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Jalqaba irratti raammoo koosoo yookaan teepworm kan jedhamu ilaalla. Raammoon koosoo kan nama qabu harki caalaan foon dheedhii nyaachuurraati. Foon dheedhii, foon loonii, foon hoolaa, foon re'ee, foon booyyee yeroo hedduu foon dheedhii nyaachuurraa namatti dhufachuudha raammoon koosoo. Egaa akkamiin namatti daddarba kan jedhuu fi salphaamatti foon dheedhii nyaachuudhaan nama qabata jechuudha. Erga nu qabatee yookaan erga nutti darbee booda mallattoo dhibeen kun agarsiisu garaagarummaa qaba. Namoota tokko biratti, namoota hedduu biratti wanti kun marrumaan keessa jiraates mallattoo hin qabu. Dhibeen kun mallattoo agarsiisuu dhiisuu ni danda'a jechuudha. Yoo marrumaan keessatti baay'ate ammoo darbee bobbaa keessatti raammoo kan arguudha. Raammoo akka suuraa irratti argitan kana kan adii kan battee ta'e bobbaa waliin wal qabatee yookaan immoo bobbaa malee osoo bobbaa hin bahin akkasumatti kan inni ba'ee naannoo teessuma keenyaa irra jiru yookaan teessuma ijoollee irra jiru arguu dandeenya. Akkasumas yeroo baay'ee baay'ataa deemu garaa ciniinnaa yookaan dhukkubbii garaa haqqisiisaa yookaan balaqqamsiisaa dadhabbii jechuunis jeneraal wiiknes kan jedhu akkasumatti humna dhabuu fedhii nyaataa dhabuu fa'aa kan kana fakkaatu namatti fiduu danda'a jechuudha. Akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhutti immoo yoo dhufne raammoo koosoo kana kan teepworm kan jedhamu kan akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhuuf tokko foon dheedhii nyaachuu dhiisuudha. Foon dheedhii nyaachuu dhiisuun furmaata isa guddaa fi isa jalqabaadha jechuudha. Akkasumas foon akka gaariitti bilcheessuun soorachuu. Foon bilcheessinee kan inni raammoo kana dhabamsiisu yoo hanga digirii seelshiyasii 63 ho'isnedha. Akkasumas foon gogsinee ashaboo yoo itti firfirsinee yeroo dheeraaf tursiisnee raammoo kana ajjeesuu danda'a. Akkasumas nyaata kamuu nyaachuu fi qopheessuun dura harka ofii sirriitti dhiqachuu, qulqullina ofii sirriitti eeggachuu. Kana malees immoo foon keessaa raammoo koosoo kana dhabamsiisuuf tokko foon hanga guyyaa 7 firiijii keessa tursiisu. Foon firiijii keessa guyyaa 7 isaa oliif yoo ture raammoo kana ni ajjeesa. Yoo foon sun immoo foon qurxummiidha ta'e sa'a 24 firiijii keessa tursiisnaan ni ajjeesa. Akkasumas bobbaa beeyladootaa manaa fi kan namaa seeraan dhabamsiisuun akka beeyladoonni manaallee hin qabamne taasisuudha. Beeyladoonni manaa dhibee kanaan qabamaniiti kan foon isaanii nutti dabarsu waan ta'eef amma danda'ametti bobbaa beeyladootaas ta'e kan namaa manarraa fageessuun dhabamsiisuu akka beeyladoonnis namnis hin qabamne taasisuun barbaachisaadha. Wanti kun egaa akkuma suuratti argitan bobbaa keessatti waan akkasii argitan yookaan bobbaa malee karaa teessumaa ofuma isaa bahee mul'achuu danda'a. Kana fakkaata batteedha adiidha kana fakkaatee mul'ata jechuudha. Wanti kun yaala ni qaba yoo jenne eeyyee yaala salphaamatti dhibee kana dhabamsiisnu ni jira. Haala salphaadhaan qoricha liqimsuun wanta kana dhabamsiisuun ni danda'ama. Erga garaa keessaa dhabamsiisne ammoo ittisuu danda'uu qabna. Foon dheedhii irraa of qusachuu qabna jechuudha. Qorichoota kanneen akka piraaziinkwaaantil, nikloosaamaayid, albendaazol jedhamu jiru. Isaan kan ogeessa fayyaa mariisnee wanta kana arginu qorichoota anamma maqaadhe kanneen akka piraaziinkwaaantilii fa'aa, nikloosaamaayidii fa'aa, albendaazolii fa'aa fudhachuudhaan dhabamsiisuun ni danda'ama jechuudha. Fayyuun ni danda'ama. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Laayik, sheer, kooment, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii.